Harkafuun daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mohaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddi bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu jenna hordoftootaa fi daawwattoota maatii Mohaa Miidiyaadha. Oduu sadaasa 15 bara 2022 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ammaduma sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuudhaan warreen chaayinaalee Mohaa Miidiyaatiif haaree taatan saabskraayib gochuu sin dagatinaa isiniin jenna. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u har'a sadaasa 15 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa Amboo seenuudhaan lola jabaa gaggeessaa jira. Lola jabaa gaggeeffamaa jiru kanaan reefkaa fi madoo waraana biltiginnaa magaalaa Amboo keessa guutee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn irraa aanee jiraachuunis dhagahamee jira. Sadaasa 14 tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo ganda magaalaa Amboo qarqara ganda Tullee bakka Bokkuu jedhamtutti kaleessa fudhateen waraanni murna biltiginnaa madoo fi reefka waraanaa 4 paatroolii 6 fi ambulaansii 3 furanii magaalaa Amboo seenanii kan jiran yoo ta'u har'a ganama waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa Amboo seenuudhaan lola jabaa gaggeessaa jira. Akka odeessi achiin dhaqqabee ibsutti madoon kaleessa fudhanii gara magaalaa Amboo geessan hedduun du'uu fi kaan yaalamaa jiraachuu madoo waraana biltiginnaa 350 yoo ta'u madoo yaalamaa jiru irraa halkan edaatii fi ganama har'aan tanaa jidduutti 134 du'uun barameeti jira. Ammallee kan yaalamaa jirus du'aa fi jiruu jidduu akka jirus baramee jira. Ganama kana waraanni murna biltiginnaa sodaa cimaa shakkii waraana bilisummaa Oromootu dhufa jirurraa ka'uudhaan magaalicha keessatti dahoo yookaan mishiggii qotochaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ganama sa'a 4tti magaalaa Amboo seenuudhaan lola jabaa gaggeessaa jira. Lola waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo seenuudhaan gaggeesse kanaan waraanni murna biltiginnaa 123 du'uu fi 37 madaa'uunis barameeti jira. Gama meeshaatiin waraana biltiginnaa irraa qawwee keemii 46 fi bireenii 4 irraa hiikuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo boonsaa galmeessee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mootummaan akkuma kaabatti eegalee humnoota siyaasaa akkamii waliinuu mari'achuudhaaf kutannoo qaba jiran. Karaa biraatiin immoo Oromiyaa keessatti waraana guddaa bobbaasuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin lolorra jira. Mootummaan kun hawaasa paarlamaa guyyaa har'aan tanaatiin mootummaan nagaa ilaalchisee ejjennoo lama hin qabu kan jedhan ministeerri muummeedha. Humna nagaatti amanu kamuu waliin ni mari'anna jedhan. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kan ilaalan yaada kaasaniin waraanicha akkuma asiin dura garee shororkeessaa jechuudhaan ibsan. Waa'ee waliigaltee humnoota Tigraay waliin godhame irratti yaada kennaniin immoo waliigaltee godhame hojiitti hiikuudhaaf mootummaan hojii qabatamaadhaan mul'isuuf kutannoo akka qabus eeranii jiran. Waliigalteewwan araaraa humnoota siyaasaa baay'een sababa walamantaan hanqatuuf gufata kan jedhan Abiyyi Ahmad mootummaan isaanii walamantaan akka jiraatuuf hojii qabatamaan mul'isa jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad humnoota Tigraay amma waliigalteen nagaa waliin mallatteessan kanaan yeroo tokko juntaa yeroo biraa immoo akkuma bubbeen fudhate yeroo biraa ammoo shororkeessaa waliin hin mari'annu jechaa turan. Xiinxaltoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti nageenyi kan dhufu waraanni bakka hunda dhaabbatee mariin hunda hirmaachise yoo jiraate qofa akka ta'an akeekanii jiran. Mootummaan biltiginnaa garuu rakkoo waraana kutaa kaaba biyyattii mariidhaan furuuf waliigalteetti seenus waraana Oromiyaa keessaa qawweedhaan furachuudhaaf cichuu isaa haalli qabatamaan Oromiyaa keessaa ni agarsiisa. Tibbana humna waraanaa guddaa kaaba biyyattiitti gara Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuus ragaaleen ni mul'isa. Kanaan cinatti haleellaawwan qilleensarraa lammiilee nagaa dhibbaan lakkaawaman fixaa jiraachuu ragaaleen mul'isu akkuma jirutti ta'e mootummaan kaaba biyyattiitti nagaa labsaa Oromiyaatti waraana labsuun Itoophiyaa keessatti nageenyi waraana akka hin dhufne taasisa jedhamuun qeeqamaa jira. Erga waliigalteen araaraatii fi dhukaasa dhaabuun mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay jidduutti raawwatame as raayyaan ittisa biyyaa dabalatee humnoonni waraanaa guddaan gara Oromiyaatti fe'amaa jiraachuunis baramee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagayaatiin osoo hin taane karaa qawweetiin xumura jedhee dhaadachaati ture. Ammas waraana kaaba biyyattii ture gara Oromiyaatti bobbaasaa akka jiru kan himan maddeen kana duraas tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamus furmaata hin taane jedhan. Kanaan dura yeroo waraanni kaabaa qabbanaa'u mootummaan humnoota isaa mara Oromiyaatti bobbaasee akka ture yaadachiisanii garuu wal waraansa Oromiyaa keessa jiru irraa aanuu hin dandeenye kan jedhan. Waraanni yeroo sana mootummaan bobbaase lubbuu namoota nagaa gaaga'uun ala injifannoo mootummaa fiduu akka hin dandeenye seeranii mootummaan kanaa fi waraana kaaba irraa barachuun akka irra ture himanii jiran. Ammas taanaan furmaanni rakkoo Oromiyaa keessa jiru qawweedhaan osoo hin taane marii akka ta'e mootummaan hubachuu qaba jedhu warri yaada kennan. Miseensi mana marii Ameerikaa Biraad Sherman qoqqobbii Itoophiyaa miseensummaa keessaa haquudhaaf biyyattii irra kaa'ame akka hin kaaneef gaafatan.
Kamisa darbe gorsaan dhimma nageenya Ameerikaa kan waa'ee wal waraansa kaaba Itoophiyaa itti dhiyeenyaan beekan Jaak Suliivaan waliin mari'achuun kan ibsan miseensi mana marichaa Itoophiyaan miseensummaatti akka deebitu gochuu fi mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa irraa liqaa akka argatu hayyamuudhaaf yeroo isaatii miti jedhan. Hanga gargaarsa namoomaa qorichii fi boba'aan isaan kana geejjibsiisuudhaaf oolu daangeffama Tigraay akka dhaqqabu hayyamamutti hanga waraanni naannichatti deemaa jiru guututti yeroo xumuraatiif dhaabbatutti hanga falmitootni mirga namoomaatii fi gaazexeessitoonni naannoo Tigraay manneen hidhaa biyyattii dhalattoota Tigraay itti hidhamanii jiran akka daawwatamaniif murtaa'utti fi humni Tigraay addunyaa waliin akka wal arguu fi intarneetii fi misoomawwan bu'uuraa deebi'anitti qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ame akka hin kaane gaafatanii jiru. Itoophiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf waraanni Eertiraa guututti gadi lakkisee ba'uu akka qabu gaafatan Biraad Sherman kun ta'uu baannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii irra qoqqobbiiwwan barbaachisaan kaa'uu dabalatee tarkaanfiileen dabalataa fudhatamuu akka qaban gaafatan. Hanga tarkaanfiileen murteessoon kun fudhatamanitti Itoophiyaan miseensummaatti akka hin deebine dhaabbileen idil addunyaa mootummaa Itoophiyaatiif akka hin liqeessine dhiibbaa gochuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa ganda Raachoo Barreessaatti haleellaa diroonii qonnaan bultoota qamadii haamaa ture irratti raawwatameen lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himan. Jiraataan aanicharraa dubbifne namoota ajjeefaman keessaa nama 12 sirriitti akka adda baafate himuudhaan gariin ammoo miidhaa hamaadhaaf saaxilamee jiraachuu dubbate. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti kaleessa waaree booda toora sa'a 8tti haleellaan diroonii qonnaan bultoota irratti raawwatamuusaatu dhagayame. Maddi gandicharraa dubbisne akka jedhutti gandi baadiyyaa Raachoo Barreessaa magaalaa Gundoo Masqalitti dhiyaattee argamti. Aanichatti bara darbe qonni yeroodhaan akka hin qotamneef akkaataa garaagaraatiin dhiibbaan gama mootummaatiin hawaasarra dhaqqabaa turuu yaadachiisa jiraataan kun. Rakkoo ulfaataa sana keessatti qamadii facaafamee ture amma bilchaatee haammachaa jirra kan jedhu maddi keenya kun garuu duuti nuti yeroo sana jalaa oolle har'a ooyiruu keenya keessatti nutti dhufe jedha. Hawaasa daboof ba'ee qamadii haamaa ture irratti haleellaa diroonii kun raawwachuusaatu himame. Yeroo haleellichi raawwatanitti ooyiruu qamadii guddaa tokkorraa namni 63 ol daboo yookaan faraqaadhaan ba'ee hojiirra akka ture kan himu maddi keenya namoota ooyiruu sanarra turan irratti haleellaan diroonii raawwatameen baay'inni lubbuun darbee hanga ammaatti lakkoofsaan adda baafachuun akka hin danda'amne dubbata. Namoota ajjeefaman keessaa hanga ammaatti kan inni addaan baafate nama 12 ta'uu kan himu jiraataan kun reefki isaanii akka achi hin kaafamnee fi namoonni gariin ammoo miidhaa qaamaa ulfaataadhaaf saaxilamuu yaalaaf gara waldhaansaa geeffamuu isaaniiti ibsa. Gandi Raachoo Barreessaan alattis magaalaa Gundoo Masqalii fi gandoota biroorraa xiyyaarri waraanaa marsaa jiraachuus jiraataan kun miira sodaatiin himee jira. Hawaasni sodaa ulfaataa keessatti kufee jiraachuu fi daa'imman mana barumsaatii fi bakka la'uun tiksanitti erguuf sodaannee jirra jedhan. Jiraataan aanaa Darraa yeroo ammaa kana namoota daboo qamadii haamuudhaaf manaa ba'anii haleellaa diroonitiin ajjeefaman keessaa reefki namoota muraasaa awwaalamuu himan. Namni dubbifne kun namoota ajjeefaman keessaa namni 3 ollaa isaanii ta'uu jiraataan nutti hime. Yeroo bilbilaan isa dubbifnetti gara sirna awwaalchaa akka deemaa jiru hima jiraataan kun. Haleellaa diroonii kana hordofuudhaan jiraattonni aanichaa gara bosonaatti baqachaa jiraachuu kan himan maddi keenya kun yeroo ammaa kana namni hedduun sababa sodaatiif qe'ee fi mana isaa gad lakkisee bosonatti dheessaa jiraachuu dubbata. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee hedduu dararaan ulfaataan humnoota mootummaatiin hawaasa irratti raawwataman keessaa aanaan Darraa ishee tokkodha. Qabata waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuunis qaamoleen mootummaa hawaasa naannichaa hedduu dararaa turuu gabaasaa turuun keenyaas waan yaadatamuudha. Tibbana wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti aanichatti taasifamaa jiru hordofuudhaan mootummaan hawaasa nagaarra miidhuu irratti xiyyeeffachuusaa hima. Jiraataan gandaraa dubbisne kun akka himanitti haleellaan qilleensarraa hawaasa nagaarratti raawwatamaa jiru kun waraana bilisummaa Oromootiif osoo hin taane hawaasuma nagaatiif akka kaayyeeffatan hima. Ajajoonni waraanaa karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa waraanni mootummaa Maqalee itti galan irratti walii galanii jiran. Ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF Naayiroobii Keeniyatti marii taasisaa turan har'a karoora hidhannoo eeggachiisuu fi akkaataa raayyaan ittisa biyyaa Maqalee galu irratti walii galuu mootummaan Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baase kanaan haaluma waliigaltee Afrikaa kibbaatti waraana dhaabuudhaaf mallattaa'e irratti hundaa'uudhaan ajajoonni waraanaa olaanoo mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF hojiirra oolmaa waliigaltichaa irratti guyyaa kaleessaa 12 Naayiroobii Keeniyatti waliigaltee irra ga'uu beeksiseeti jira. Waliigaltichi gama Itoophiyaatiin Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi gama TPLFiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa jidduutti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa bakka argamanitti mallattaa'eeti jira. Waliigalteen kun dhiyeessii deeggarsa namoomaa hin daangoofne eegumsa namoota nagaa hidhannoo eeggachiisuu fi nagaa buusuudhaaf tarkaanfii isaa olaanaa ta'uu gamtaan Afrikaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaatti Olusegun Obasanjoo dubbatan.
waliigalteen har'a ajajoota waraanaa jidduutti mallattaa'e kunis waliigaltee Pretooriyaatti torbaanin dura mallattaa'e hojiirra oolchuudhaaf kan daandii banudha jedhan.